Shamaa harka fuudhee hordoftoota geetii yerootu nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu ijoollee Oromoo yuutuubii kiyya sabiskiraayib naaf godhaa jechaa viidiyoo qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Viidiyoon akkuma argaa jirtanii buuphaa lamaa fi mayoneesii kaaliidha. Isa kana warri rifeensi keessa yeroo hunda buuqa'u akkasumas foroforii qabu. Foroforii warra isin rakkiseedhaa fi baay'ee tokko gaariidha. Ofii kiyyaatti fayyadamee faayidaa isaa waan an argeef isinis akka irraatti itti fayyadamtanii faayidaa irraa argattaniif isinii dhiyeessaa jira. Killee kana lamaan cabsinee mayoneesii maankaa lama kaalii kanas maankaadhuma argaa jirtan kanaan isa lama itti goone waliin rukunnee hanga daqiiqaa tokko akkasumatti lafa goone achi booda daqiiqaa tokko erga lafa taa'ee kaalii fi killeedhaa mayoneesii wal fudhatee booda rifeensa keenyatti dibannee haga sa'aatii tokko nurra taa'ee yoo sinittis mijatee sa'a tokko guutuu baattanii daqiiqaa 30 ofirraa teechistanii achi kaatanii dhiqattu. Achi kaatanii dhiqattanii qibaatii qabdanitti dibattu. Qibaatii hin qabne baalziin illee rifeensa keenyaaf baay'ee gaariidha. Warri baalziin dibattanii yennaa kaatan immoo isin hoosisu sababa foroforii qabdaniif waaditti dibatanii yoo dhiisan nama hoosisa waan ta'eedhaaf giseedhuma miiccattan jechuudha. Miiccattanii qulqulleessitanii rifeensa keessan erga kaatanii baalziinii qunxurtanii maankaadhuma tokko rifeensa keessanitti dibdanii bishaanuma duwwaadhaan ofirraa dhiqxu yennaadhuma dhiqattassanii rifeensi keessan immoo baalziiniin irratti hafa waan ta'eedhaaf hin goggoguu shaamboo ittiin gootanii akkanumatti baalziinii duwwaatti gootanii irratti bishaan qulqulluudhaan irraa miiccitanii irratti dhiistu baalziinii sanii rifeensi keessan las jedha. Yeroo baay'ee fooxaadhaan yennaa miiccannee kaanu baay'ee haffannee teechisuunis immoo rifeensi keenya akka buuqa'u taasisa. Akkasumatti haffanamee qibaatii dibannee kaanee haffannee akkasitti fooxaadhaan hin teechisne akka foroforii nutti godhatu dabbasaan keenyallee taasisa. Sababa fooxaadhaan haffanamee taa'uu fi nafti keenya baay'ee haphiidha. Dabbasaan rifeensaa bakka irratti margu kun gogaan isaa haphii waan ta'eef ukkaamamuudhaan kan ka'e nu hoosisaa achi boodammoo foroforiin nutti dhufaa. Itti fayyadamaa irraa faayidaa argadhaadha isiniin jedha. Ani dibachuudhaaf haala kanaan qopheessitan jira. Amma viidiyoo isinii waraaban waan hin jiruuf cabsee walitti makuun natti mijatu. Itti fayyadamtanii torbanitti si'a lama akkasumatti itti fayyadamtanii jimaata bakka torbaniin itti fayyadamtanii ilaaltanii ji'a lama keessatti jijjiirama rifeensa keessaniitti isin argitu. Foroforiinis isinirraa badaa isiniin jedha. Yuutuubii kiyya sabiskiraayib naaf godhaa isinitti mijate isinitti tole.